Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu fi naannoo ishee haleellaa Finxaaleeyyii Amaaraa jalatti erga kufanii waggootni 3 ol dabraniiru. Jireenya hawaasummaa fi sochiin daldalaa akkasumas caasaalee waajjira mootummaa fi tajaajiltoota adda addaa erga adda citee ganne 3 dhumee 4 ta'uuf deema. Haleellaan hidhattoota faannoo daangaa ce'anii qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatan kun akka hammaachaa dhufus mootummaan dhimmicha tasgabbeessuuf qophaa'aa akka hin taanetu himama. Inumaayyuu mootummaan rakkoo nageenya naannoo sanitti mudate da'oo godhachuun qabata waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun deeggarsa loojistikii fi dhiyeessilee adda addaatiin hidhattoota kana deeggaraa turee jira jechuun jiraattonni yeroo adda addaatti himataa turanii jiru. Haalli mootummaa fi roorroo hidhattoota kanaan qaqqabaa jiru kan garaa isaan gubu qaamolee mootummaa keessa namoonni muraasni rakkoo kana furuuf yeroo yaalanitti mootummaan tarkaanfiin adda addaa irratti fudhatamaa akka turee fi jiru OMN jiraattota waabeeffachuun gabaasaa tureera. Tibbanas godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti rakkoon wal fakkaataan uumamuu jiraataan magaalaa Oborraa OMN fi yaada kenne himee jira. Akka maddi keenya kun jedhutti torbaan dabre hidhattoonni faannoo gandoota baadiyyaa aanichaa muraasa irratti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbeera. Isaan keessaa qarqara magaalaa Agamsaatti namni 4 ajjeefamaniiru. Guyyaan gaddaa kan ta'e saba makalaakaa keessa saba Amaaraa kan hojjetamu qaama mootummaati. Milishaanis qaama mootummaa Oromoo ta'e maaliif Finxaaleeyyiin deemtanii adamsi eegdu magaalaa galtuu haarukkutti uummata Oromoo kan jedhamu reericha qabate makalaakaa Amaaraa. Kanaaf milishootaa fi duukaarree deebi'uu dide jennaan warra rukkutanii amma nageenyi kun baay'ee ulfaatee uummanni yaaddoo keessa jira. Haleellaan torbaan darbe raawwatame kun bakka makalaakayaan jirutti ta'uu isaa kan himan maddeen miseensonni raayyaa ittisa biyyaa qabata nagaa eegsisuutiin bakkichi buufatanii osoo jiranii taateen kun akka raawwatame ragaa ba'u. Haalli kun maaliif ta'e jechuun gaaffileen adda addaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa irratti ka'aa akka turellee maddi keenya kun himeeti jira. Hawaasni Oromoo hidhannoo maleeyyii ta'an haleellaa kana ofirraa akka hin ittisneef qaamoleen federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa dullaan osoo hin hafin qonnaan bultoota irraa akka guurantu himama. Haalli kun kan isaan mufachiise milishoonni gandaa fi poolisiin idilee Oromiyaa akkasumas miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa kanneen Oromoo ta'an gara ummataa goruun qaamolee hidhattoota haleellaa raawwatanii hanga ittisuun hin danda'amnetti hawaasa Oromoo irraa meeshaan hiikamuu hin qabu jechuun akka mormaa turanis maddi keenya kun himee jira. Akka namni odeeffannoo nuuf kenne kun jedhutti raayyaa ittisa biyyaas ta'uu poolisiin federaalaa naannicha jiran qabata ajaja olii dhufe jedhuun qaamolee nageenyaa Oromiyaa gara hawaasaa goran irraallee meeshaa hiikuuf yoo yaalan walitti bu'iinsi guddaan akka dhalatuuf sababa ta'eera. Kanadha malee rakkoon jiru baay'ee rakkoo guddaa jira. Saamamni yeroo hundaa duuti yeroo hundaanoo sinii yaaleen dadhabee guyyaa torban darbe keessatti fi Agamsarratti Finxaaleeyyiin nama 4 battaluma utumanni qotatee jiru saba Amaaraa kuni ajjeesani. Kun immoo odeeffannoo isaa Agamsarraa kan hin dhaga'e qaama mootummaa makalaakaa mootummaa kan jedhamudha. Walitti bu'iinsi kun dilbata waaree booda sa'aatii 11 irraa eegalee kan itti fufee jiru ta'uu kan himan maddeen lolli kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoota federaalaa gidduutti adeemsifamaa akka jiru OMN odeeffateera. Finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa ce'uun ammallee haleellaa raawwachaa jiraachuu kan himan maddeen raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana jiru hawaasni hidhatee akka Finxaaleeyyii ofirraa hin ittisneef dhiibbaa gochaa akka ture yaadachiisanii poolisoonni Oromiyaa yaadicha dura dhaabbachuun haleellaa kana qolachuuf yaaluu isaaniitiin raayyaan ittisa biyyaa waliin akka walitti bu'an isaan taasiseera jedhu. Jiraattonni aanaa Amuruu magaalaa Oborraa fi naannoo ishee yaaddoo keessa jiraachuu himanii taatee mootummaan raawwachaa jiru mootummaan haleellaa hidhattoota Finxaaleeyyii kana duuba jiraachuu isaaf agarsiiftuudha jedhan. Dirreen xiyyaara naannoo Amaaraa Laallibalaa harka fannootti kufee jira. Fannoon lola raayyaa ittisa biyyaa waliin gaggeessaa jiruun aanoota 5 fi airpoortii magaalaa Laallibalaa dhuunfachuu himee muddamni hamaan humna Abiyyi ijaaranii fi waraana isaa jidduutti dhalatee jira. Raayyaan ittisa biyyaa ribii garee hidhattoota maqaa fannootiin socho'uu fi nageenya biyyaa booressaa jiru irratti tarkaanfii kan fudhatu ta'us ibsee jira. Ibsi raayyaa biyyaa kun ammoo yeroo fannoon Laallibalaa
Laalibalatti airpoortii dhuunfachuu hime guyyaa har'aan tanaa kan bahedha. Hoogganaan biiroo sabquunnamtii Ribii ammoo Koloneel Getnet Adaanee ibsa kenneen qaamolee hidhatanii Oromiyaa fi Amaara keessatti argaman ammoo kan yaada mo'ataa waan hin qabneef qawweedhaan loluu barbaadan irratti tarkaanfii fudhachuus itti fufna jedhanii jiru. Kaabalixa Gondar magaalaa Cuutii jedhamu irraa fageenya kiiloomeetira 2 ta'utti ammoo miseensota Ribii irratti tibbana aleellaan raawwatamus himanii jiru. Humni fannoo kun ammoo tarkaanfii achitti humna raayyaa ittisa biyyattii gobbatti fudhateen injifannoo gonfachuus kan hime raayyaa ittisa biyyattiidha. Humni finxaaleeyyii kun tarkaanfii gantummaa fudhatee jira jechuudhaan himee jira. Akkasumas naannoo Amaaraa iddoo Qollaa Dibbaa jedhamuttis haaluma wal fakkaatuun miseensota Ribii irrattis dhukaasni banamuu ifa taasisanii jiru. Koloneelli kuni haa ta'u malee aleellaawwan miseensota Ribii irratti banaman kanneen miidhaa qaqqabee osoo hin dubbatin bira darbanii jiru. Ta'us ammoo fannoon humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessaa jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Humna kana ammoo kan ijaaree bobbaase kanaan dura mootummaa Abiyyi Ahmad hoggaa ta'u humnichinis mootummaa Abiyyi Ahmad TPLF irraa lola addaan kutee nuganee jira jechuudhaan ammoo humna mootummaa dura dhaabbachuu kan itti fufe joota lakkoofsisee jira. Naannoo Oromiyaatti hojiiwwan waboo barbadeessuu cimee itti fufe jechuudhaan ammoo walitti bu'iinsa lafarra jiru caalaa duulli miidiyaatti adeemaa jiru dhugaa lafarra jiru kan caalu ta'u ammoo koloneeltichi kun himee jira. Waraana bilisummaa Oromoo irrattis tarkaanfii barbadeessuu fudhachuudhaaf akka jiru raayyaan ittisa biyyattii ibsa guyyaa har'aan tana baase kanaan himee jira. Kana malees Ribii irratti hololli cimaan deemaa jiraachuu ibsuudhaan ibsi kun ammoo dhugaa jiru mul'isuudhaaf yaadame kan kenname ta'us himanii jiru. Ribii ga'umsa olaanaarra jira jedhanii jiru. Qaamonni Ribii fuuldura dhaabbachuu dadhaban ammoo olola miidiyaatiin maqaa balleessii odeessaa jiraachuu koloneelli kun ammoo dabalee ibsee jira. Naannoo Amaaraatti haleellaa gareen hidhattoota raawwachaa jiraniin ammoo aangawoonni mootummaa hedduun ajjeefamus Addis Istaandardi gabaasee jira. Yeroo humni fannoo mootummaan Abiyyi Ahmad hidhachiise TPLF rukutaa ture kaaba Itoophiyaatti raayyaa ittisa biyyattii afaan garagaluudhaan humnoota mootummaa barbadeessaa jiraachuu himaa jiru kanatti mootummaan biyyattii muddama jabaa keessa galuudhaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraa naannoo Amaaraa keessatti argamanii fi waraana bilisummaa Oromoodha naannoo Oromiyaa keessa jiran ammoo barbadeessuuf jirra jechuudhaan kan dhaadate hoggaatu ammoo waraanicha balleessuus akka hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo waboon hojiin itti argisiisee bakkoota garagaraattis humna isaa haaraa leenjisuudhaan eebbise bobbaasuus itti fufee jira. Kanaan dura ammoo hamma waraana bilisummaa Oromoo barbadeessinee jirra guutumattuu dhabamsiifnee jirra jaanittis deemanii kan turan waraanicha ammoo daran kuutuu jabaachuudhaanis humna isaanii rukutaa jiraachuu ifatti beeksisee jira. Jeneraal Marroon inni bosonni Oromiyaadhaa torbaaniin humna Oromiyaa ni hanqaaqu jedhe dhugaatee itti fufee jira. Waboon Oromiyaa humna guddaa simachuun barsiisee xumursiisuudhaan dirqama itti aanuuf qopheesse bobbaasuu himee torbeedhaan humni waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii hundarratti eebbifamuun mootummaa marii nagaa jalaa Taanzaaniyaadhaan miliqee galeef yaaddoo hamtuu tahee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon hin danda'amne humna isaa Oromiyaa bakkoota hedduutti leenjisuudhaan lolaaf bobbaasuu itti fufee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Jaal Hambiseenaa humna waraana bilisummaa Oromoo waboo haaraa akkaan guddaate baha Oromiyaatti eebbisu lolaaf bobbaasuu himee waraanni bilisummaa Oromoo waboon lixaa hamma baha kaabaa fi kibbatti mooraasaa babal'ifachuudhaan mootummaa muddamsiisuu akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ajajaa waraana Itoophiyaa waliigalaa Abiyyi Ahmadii fi Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaatiin hin danda'amne qoqqoodinsii fi shirri maqaa balleessiin waboo diiguudhaaf irratti deemaa ture hundi fashalaa'uudhaan waboon arraa sabasaa ittisaa jira jechuudhaan ajajaa waboo zoonii bahaa Jaal Hambiseenaa kan dubbatan. Qabsoon Oromoo arraa akka haaraatti aaboo waboodhaan itti fufe kun bakka qaama qabsoo ganamaa baha Oromiyaatti deebuu isaa
humni kun ammoo eebbifamuun ragaa guddaadha kan jedhan waboon akkuma lixa Oromiyaa kibbaa fi jiddu galeessatti baha Oromiyaattis ammoo leenjisaa xumuruudhaan sabasaa ittisuudhaafis hojitti jira kan jedhan amma booda Oromoon boqoo gabrummaa ittiin baadhatu hin qabu haqa isaatiif falmachuu malee jechuudhaan waraanni isaanii lola gurguddaa humnoota mootummaatii waliin taasisaa jiraachuus himanii jiru. Kan durii caalaa dirqama ajajaa ol aanaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jeneraal Marrootiin ajajaa waboo zoonii giddugalaa Jaalsanyii Nagaasii fi ajajaa waboo zoonii bahaa Jaal Hambiseenaa Finfinneetti siqanii jiddu galeessattii fi bahaatti humna guddaa eebbisanii bobbaasuun isaanii ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif ammoo dhukkubbii mataa bowwaa hamaa ta'ee jiraachuun himamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessuudhaaf ammoo ji'ootaan dura ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi ajajoonni waraana biyyattii ol aanoodha. Haga ammoo ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaatti mariin waajjira ministeera muummee Abiyyitti gaggeeffame. Humna lafootiin waraana bilisummaa Oromoo buqqisanii dhabamsiisuu akka qaban ammoo murteessuun humna waraanaa 100 ol Oromiyaa bakkoota hedduutti bobbaasanis waboo balleessuu hin dandeenye. Waboon ammoo daran kuutuu jabaatee humna isaa eebbisuu yoo itti fufuu fi haleellaa gurguddoo humnoota mootummaa gubbatti raawwatu ammoo mul'achuus itti fufee jira. Ajajoonni waboodhaa jiddu galeessa biyyattii baha dabalatee lixaa fi kaabaa fi kibbatti ammoo bakkuma hundattuu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad marsanii aleelaa jiraachuu kan beeksisan tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiran kanaanis injifannoo gurguddoo gonfatanii akkuma jedhan humna ummata Oromoo fi Oromiyaa gitu akka hanqaaquutti bosonni Oromiyaadhaa torbaaniin ammoo hanqaaquuf jira kan jedhan ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaadhaa kan dubbatan jiddu galeessarraa kaasee amma bahaa fi kaabaa fi lixattis humna guddoo haaraa leenjisanii hidhachiisanii bobbaasuus itti fufanii jiru. Humni kuni ammoo mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee qabuudhaan muddamsiisuu irratti argama. Loloota garaagaraa mararattis injifannoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoonni mootummaadhaa ajajaa waraana Itoophiyaa waliigalaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi fiildi maarshaal Biraanuu Juulaatiin Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waboo dhabamsiisuudhaaf bobbaafaman guutumattuu barbadeeffamanii akka jiranii fi waboon ammoo injifannoo guddoo argatee sabichaas abdii tooree diinarraa ittisaa jiraachuu kan beeksise humna isaa babal'isuudhaan Oromiyaa guutumattuu ammoo bakka marqaqqabee jiraachuus kan beeksise jiddu galeessa biyyattiittis ibidda gurguddaa qabsiisuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee akkuma qabetti jira.